Ameerikaan boba'aa oomishuun biyyoota sadarkaa jalqabaarraa argaman keessaati. Pireezidantiin biyyattii Doonaald Tiraamp garuu irra deddeebi'anii dhimma boba'aa dubbatu. Ameerikaan osoo boba'aa hedduu qabduu maaliif boba'aa dabalataa barbaaddi? Isa kana hubachuudhaaf akkamiin boba'aan addunyaa fi Ameerikaa akka jijjiire haa ilaallu. Boba'aan tajaajila geejjibaa fi hojii mana keessaaf oola. Pilaastikii, asfaaltii fi faaya miidhaginaa oomishuufis ni tajaajila. Isa kanaaf immoo boba'aa gosa adda addaatu barbaachisa. Fakkeenyaaf chookoleetii haa fudhannu. Bocni, bifnii fi mi'aan isaanii yoo adda adda ta'aniyyuu hundumtuu chookoleetii jedhamu. Boba'aan qotamee baafamus gosa tokko ta'eyyuu furdinaa fi qabiyyee isaaniin garaagara. Boba'aa ulfaataa fi salphaa jedhamuun illee ni qoodama. Walumaa galatti boba'aa jikta gosa 160tti dhiyaatutu jira. Maashina boba'aa calalan garaagaraa addunyaa guutuurra jiran keessa seenuun calalamu. Boba'aan furdaan calaluuf ulfaataadha. Boba'aan salphaan geejjiba jeettii fi beenzina ta'uun ni tajaajila. Boba'aan inni kaan ammoo boba'aa dooniif akkasumas asfaaltii hojjechuufis ni fayyada. Sababii kanaaf gatiin isaas wal caala. Boba'aan sarara cuquliisaan mul'atu qaalii yoo ta'u, diimaan ammoo caalatti baay'ee qaaliidha. Kana irratti hundaa'uun boba'aa Ameerikaa sirriitti hubachuu nu gargaara. Bara 2025tti Ameerikaan guyyaatti boba'aa barmeela miiliyoona 13.4 gurgurteetti. Haaluma wal fakkaatuun biyyoota biroo irraa guyyaatti boba'aa barmeelii miiliyoona 2 bitteetti. Maaliif kan gurgurturraa hin hir'istu? Deebiinsa boba'aa salphaa fi ulfaataa walii wal qabata. Boba'aan Ameerikaa 80% boba'aa salphaadha. Haa ta'u malee meeshaa Ameerikaan boba'aatti hin calaltu kan qarqara galaanatti argamu kan boba'aa ulfaataati. Kanaaf sababa kan ta'e jaarraa 20ffaa keessa Laatiin Ameerikaa fi Kaanaadaarraa boba'aan Ameerikaaf dhiyaatu boba'aa ulfaataa waan ta'eef. Jalqaba bara 2000 irraa eegalee garuu oomishni boba'aa Ameerikaa kalatti jijjiire. Akkuma teknooloojiin guddachaa dhufeen boba'aa jikita salphaa naannoo dhagaa ta'e keessatti argamu baasuun danda'ame. Kun immoo kuufama boba'aa Ameerikaa fi gosa boba'aa warshaaleen calaluu danda'an gidduutti garaagarummaa uume. Maashinni boba'aa calalu erga ijaaramee booda jijjiiruun doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu waan gaafatuuf baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu Ameerikaan boba'aa ishee salphaa gatii guddaadhaan gurguraa, boba'aa ulfaataa ammoo gatii salphaadhaan bitti. Kun Ameerikaaf bu'aa qabeessadha. Mee biyyoota kuufama boba'aa guddaa qaban haa ilaallu. Baay'een isaanii boba'aa jigitaa ulfaataa ta'e kan isaan oomishan. Fakkeenyaaf isaan keessaa Iraan, Venezuelaa fi Raashiyaan gabaatti baasu garuu qoqqobbii Ameerikaa jala jiru. Venezuelaan erga boba'aa argatte booda dhaabbileen Ameerikaa hedduun indastiriicha hundeessuuf gargaaraniiru. Walitti dhufeenyi isaanii jabaachuun Venezuelaan boba'aa jigita ulfaataa ta'e hanga jaarraa 20ffaatti akka gaariitti waraabu itti fufte. Bara 1976tti yeroo boba'aan to'annoo mootummaa jala kaa'ame Venezuelaan Ameerikaa waliin hariiroo gaarii qabaachaa turte. Hariiroon sun ho'aa fi qorraa turus garuu irra caalaa gaarii ture. Garuu yeroo Hugo Chavez bara 1999 aangootti dhufan wanti hunduu jijjiirame. Industiriin boba'aa to'annoo mootummaa jala akka seenu ta'e. Chavez mootummaa Ameerikaa fi dhaabbilee boba'aa irraa dirqama hedduu kaa'uun mootummaa Ameerikaa fi dhaabbilee boba'aa biratti hin jaalatamne. Bara 2013tti Hugo Chavez yeroo boqotan Nicolas Maduroon imaammata Hugo Chavez itti fufsiisan. Bara 2019 dhaddachi baankii addunyaa Venezuelaan dhaabbilee boba'aa Ameerikaaf beenyaa akka kaffaltu ajaje. Garuu murtiin kun hojiirra hin oolle. Pireezidaant Tiraamp Venezuelaan boba'aa Ameerikaa hatteetti akka jedhan kan taasises kanadha. Mirga boba'aa keenya nurraa fudhatan. Achii boba'aa baay'ee qabna ture. Akkuma beektan dhaabbilee keenya ari'aniiru. Akka deebi'an barbaanne. Venezuelaan himannaa kana hin fudhatu. Dhuma bara 2025tti waraanni Ameerikaa dooniiwwan boba'aa to'achuun buufata doonii Venezuelaa cufuun dhimma kana hammeesse.
Pireezidaant Tiraamp tarkaanfiin kun shororkeessummaa qoricha sammuu namaa hadoochuu ittisuuf kan yaadame ta'uu ibsan. Sana booda pireezidaantii Venezuelaa Nikolaas Maduroo fi haati warraa isaanii humnoota Ameerikaatiin to'ataman. Ameerikaatti fuudhamanii qoricha sammuu namaa hadoochuu wal qabatee himannaan irratti dhiyaate. Tarkaanfii kana hordofuun Tiraamp akkas jechuun dubbataniiru. Dhaabbileen boba'aa gurguddoo addunyaa Venezuelaa keessatti maallaqa doolaara biiliyoona hedduu investi gochuun maallaqa argamsiisna. Fayyadamaa guddaan ammoo uummata Venezuelaa ta'a. Qoqqobbii Ameerikaa fi biyyoonni lixaa Venezuelaa irra kaa'aniin biyyoonni kanneen akka Raashiyaa, Iraanii fi keessumaa Chaayinaan fayyadamoo akka ta'aniif karra baneera. chaayinaan veenzuweelaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ameerikaa kibbaa irra caalaa isaaniif michuu daldalaa guddaa taateetti. Keessattuu meeshaalee jal'isii, zayita, sibiila diimaa, xaafii dabalatee qabeenya uumamaa adda addaa bitaa turte. Chaayinaan boba'aa Venezuelaa keessaa 90% bituun michuu daldalaa ijoo biyyattii taateetti. Bulchiinsi Tiraamp dhiibbaa akkanaa dhaabuu barbaada. Achitti ammoo nageenya keenya ni barbaada. Biyyoonni naannoo keenya jiran diinonni keenya akka nuti hin siiqne akka godhan barbaada. Boba'aa Venezuelaa laalchisee haalonni dafanii hin jijjiiraman. Venezuelaan kuufama boba'aa addunyaa irratti guddaa ta'e kan qabdu ta'us guyyaatti barmeela miiliyoona 1 gadi gabaaf dhiyeessiti. Kanaaf ammoo qoqqobbii bu'uuraalee misoomaa laafaa fi rakkoon bulchiinsaa akka sababaatti ka'a. Bu'uuraalee misoomaa sirreessuunis akka waan jalqabarraa deebi'anii ijaaruuti. Kanaaf boba'aan jigtaa Venezuelaa baay'inaan gabaa ga'uuf waggaa 3 haga 4tti fudhata. Yaaddoo jijjiirama qilleensaatiin biyyoonni annisaa haaromfamaa akka fayyadaman jajjabeeffamu. Kunis ta'uu itti fayyadamni annisaa boba'aa akka addunyaatti gahee olaanaa qaba. Jaarraa darbe keessa indastiriin boba'aa madda qabeenyaa guddaa ta'ee jira. Industirii doolaara tiriliyoona hedduu qabuu fi carraa biyyootaa halkan tokkotti jijjiiruudha.